Ashama harka fuunee daawwattootaa fi hordoftoota AGM akkam jirtan nageenya rabbii guddaan bakkuma isin jirtanitti isinirraa haa jiraatu jecha daawwattootaa fi hordoftoota keenya oduu amma biyyarraa nu gahe qabna. Oduu kana tartiibaan gama keessaan dhiyeessina. Oduu keenya guyyaarraa keessatti waajjirri OMN magaalaa Finfinnee cufamu, hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo ABO'n sadiin hidhamu, Itoophiyaatti erga Haacaaluu Hundeessaa ajjeefame namooti hedduun kan rasaasan dhahamanii fi namooti hedduun kan ajjeefaman yoo ta'u, Oromiyaatti namni 115 akkasuma rasaasan dhahamee erga ajjeefame namoota 319 immootu rasaasan dhahamanii wal'aansa hamaa keessa jiru. Gaazexeessaan Keeniyaa beekamaan Yaasiin Jumaa to'annaa jala oolfamuu dabalatee oduuwwan jajjaboo biyya keenyaa kan isinitti himnu ta'a. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenya hanga xumura qophii keenyaatti nu faana yoo turtan bal'ina oduu kanaa kan gama keessan dhiyeessinu ta'a. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenya weellisaan beekamaan jaalatamaan onnee saba Oromoo kan ta'e tokkichi qixxee kumaa aartist Haacaaluu Hundeessaa erga ajjeefame Itoophiyaan guutumaan guututti nagaa dhabdeet jirti. Yeroo ammaa kana mootummaan Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed dallansuu ummata Oromootirraa itti ka'itas gabbeessuu erga dadhabe reenjarii uffatee ummata sodaachisuuf iyaalaat jira. Yeroo ammaa kana mootummaan Itoophiyaa dallansuu ummata Oromoo irraa ka'ee jalaa bahuu waan dadhabeef afaan qawweetiin ummata dorsisuudhaaf raayyaa ittisa biyyaa Agaaziin komaandoo humna addaa naannolee guutummaa Oromiyaatti bobbaasuudhaan ummata Oromoo tumaa dararaat jira. Ummanni Oromoo aartist Haacaaluu Hundeessaan ajjeefamuun aaree kan dallane ilmaan sanyii Minilik naannoo isaatii qulqulleessan akkasuma tarkaanfii qabeenya ilmaan nafxanyaatii fi paartii badhaadhinaa irratti fudhataa jiruun mootummaan hedduu kan rifatee fi waan gadhiisuuf waan qabatu wallaaleet jira. Mootummaan sochii uummata kana danquuf intarneeta guutumaan guutuutti kan cufe yoo ta'u, intarneeta cufee yakka garaagaraa ilmaan Oromoo irratti dalagaat jira. Mootummaan Itoophiyaa yeroo ammaa kana OMN biyya keessaa guutumaan guutuutti uggureet jira. OMN biyya keessaa yeroo ammaa kana tokkollee hin dalagu. Tamsaasni OMN kan darbaa jiru biyya alaatirraahi. Wanta nama ajaa'ibu guyyaarraa waajjira OMN magaalaa Finfinnee jiru istiidiyoo muummee magaalaa Finfinnee mootummaan Itoophiyaa ugguruun dhagahame. Abbaan taayitaa broadcastingii waajjira OMN Finfinnee cufe. Miidiyaawwan biroo lamaafis akeekkachiisa kenne. Abbaan taayitaa broadcastingii Itoophiyaa waajjira OMN Finfinnee jiru cufe. Miidiyaalee sadii biroof immoo akeekkachiisa kennuunis gabaasni amma dabalataan dhufe ni mul'isa. Daarektarri ol aanaan dhaabbatichaa jechuun dhaabbata abbaa taayitaa broadcastingii Itoophiyaa Dr. Geetaachoo Dinquu akka jedhanitti waajjirri OMN Finfinnee jiru waan sabaaf amantii walitti buusuu tamsaasuun cufame jechuudhaan ololaa dharaan OMN irratti baneet jira. OMN waan sabaaf saba lammootaa fi amantii walitti buusuu tokkollee hin dabarsine. OMN kan inni dabarse gaggeessaa aartist Haacaaluu Hundeessaatiif gaggeeffamu tamsaasa kallattii waan dabarseef mootummaan immoo ajjecha Haacaaluu Hundeessaatiif gaggeessaa uummanni isaaf godhu awwaaluu waan barbaadeef OMN san immoo tamsaasa kallattii waan dabarseef mootummaan sababa kanaan OMN itti aaree haqa Haacaaluu dhoysuuf haqa uummataa dhoysuudhaaf OMN cufeet jira. Miidiyaaleen biroo kanneen akka Asraat TV kan warri Amaaraa dhiheenya kana banate Dimtsi Wayyaanee fi Televiziyoonii Tigraahiif kan jedhamaniif ammoo akeekkachiisa kennuun Dr. Geetaachoon dubbateet jira. Dabalataan waajjirri miidiyaa Asraatii fi DW sakattaamee meeshaalee tokko tokko to'atamulleen ibsameet jira. Haala wal fakkaatuun abbaan alangaa federaalaatti daarektarrii kan ta'an obbo Faqaaduu Tsaggaa miidiyaalee kanneen qormaataa akka jiran kaleessa dubbataniiti jiru. Murteen kun ergaa weellisaa Haacaaluu Hundeessaa ajjeefamee namoonni mormiif bahan 80 ol ajjeefamuu isaanii qondaaltonni erga himanii booda kan dhagamedha. Namoonni hedduus kan miidhaman yoo ta'u qabeenyi guddaas barbadaa'uu qondaaltonni himaniiti jiru. Gama baha biyyatti poolisii Dirree Dawaa akka beeksisetti namoonni 200 hidhamaniiti jiru. Sababa rakkoo nageenya intarneetii Itoophiyaa akkuma cufametti jira. Ta'us torbaan dhufu keessa
gadi dhiifamuu akka danda'u Press Secretariatiin waajjira ministeera muummee Bilaanee Suyyum dubbattee jirti. Waggaa jaha dura Ameerikaatti kan hundaa'e OMN erga muummee ministeera Abiy Ahmed aangootti dhufanii as ture biyyatti kan gale. Ta'us yeroo adda addaatti abbaan taayitaa broadcasting irraa xalayaan irratti barraa'aa tureet jira. Gaafa qibxataa dhaabbatichi fuula Facebook isaa irratti akka beeksisetti taanan miseensonni poolisii federaalaa OMN cufuu beeksaniit jiru. Hojjettootaas fuudhanii gara mana hidhaatti erga geessanii galgaluma san deebuu isaanis dhagahameet jira. Akka kaleessa abbaan alangaa irraa obbo Fiqaaduun ibsanitti taanan miidiyaaleen sadan jechuunis OMN, Dimtsi Wayyaanee fi Asrat TV'n waan sabaa fi amantii walitti buusuu gabaasuun shakkamaniiru jedha. Kanaafis qorannoon gaggeessuu eegala jechuun dhara isaa mootummaan Itoophiyaa hanqaaqaatti jira. Ragaadhaan mirkanaa'ee himatni hundaa'uu waan qabuuf istiidiyoowwan OMN Asratii fi Dimtsi Wayyaanee sakatta'uun meeshaalee yakkicha waliin hidhataa qaban arganneerra jedhan obbo Fiqaaduun. Mootummaan Itoophiyaa kiyyoo kanatti fayyadamuudhaan OMN irratti himata banuudhaan OMN guutumaan guututti Itoophiyaa keessaa balleessuuf kutateet ka'ee jira. Garuu OMN biyya keessaa yoo badees biyya alaatitti dameen isaa kuma kitilaan akka dhaabbatu mootummaan Itoophiyaa hubachuu dadhabuun isaa hedduu nama gaddisiisa jedhan hayyoonni siyaasaa. Shakkinee jirra hojiilee walitti bu'iinsa akka kaasaa jiru jenneerra wantooti kunneen jiru moo hin jiran kan jedhu adeemsa qorannootiin gara fuula duraatti kan beekamu ta'a jedhan namni kuni. Waan nama ajaa'ibu muummeen ministeera Itoophiyaa gara aangootti yeroo jalqaba dhufan nuti shakkineerra jennee nama hin to'annu, shakkineerra jennee nama hin sakaallu, qorannee yakkamaa ta'uu isaan erga beeknee booda gara seeraatti dhiyeessina jedhanii kijibuu isaanii ni yaadatama. Garuu amma wanti warri mootummaa dalagaa jiruu fi haasofni muummee ministeera Itoophiyaa baatiiwwan 7-8 dura haasahan wal faallessaat jira. Hojii gara fuula duraas bifa adeemsa ogummaa eeggateen akka adeemsifamu obbo Fiqaaduun himaniit jiru. OMN biyya keessaa mootummaan kallattii kanaan shira garagaraan irratti xaxee OMN cufuudhaan ijaaf gurra uummata Oromoo jaamsuudhaaf hojjetaa jiraachuun beekameet jira. Uummanni Oromoo guutuun biyya keessaa fi biyya alaan qabsoo isaa deebisee finiisuudhaan akkasuma hooggantoota qabsoo isaas mana hidhaa yaasuudhaan OMNs deebisee biyya alaatti dhaabuudhaaf dhaabbachuu qaba jechuudhaan hayyoota siyaasaa Oromootii fi uummata Oromoo bal'aa irraa yaamichi dhiyaateet jira. Oduu kennaa birootiin hooggantoota ol'aanoo adda bilisummaa Oromoo to'annaa jala oolfaman. Obbo Mikaa'el Boranaa dabalatee miseensotni hooggansa ABO hidhamuu hayyudureen paartichaa obbo Daawud Ibsaa himaniit jiru. Miseensonni hoogganaa ABO har'a booda mana jireenyaa Arrawaaree booda mana jireenyaa isaaniitii qabamanii hidhamuu hayyudureen ABO obbo Daawud Ibsaa miidiyaaleef ibsa kennaniit jiru. Obbo Daawud akka jiranitti gorsa ol'aanaa ABO kan ta'anii fi miseensota hojii raawwachiiftuu kan ta'an keessa obbo Mikaa'el Boranaa kenneessa ayyaanaaf ammaaf lakkoofsa isaanii kan adda hin baasne miseensotni kaanis hidhamuu himan. Namootni hidhaman hundinuu mana jireenya isaanii keessa akka ta'e kan himan obbo Daawud humni nageenyaa isaan to'atee uffata poolisii magaalaa Finfinnee kan uffatan ta'uu dhageenye jirra jedhan obbo Daawud ibsan. Namoota har'a hidhaman keessa hooggansa namoota lamaan dabalatee miseensonni biraas akka isaan bira turan nan beekaa kan jiran obbo Daawud ibsan lakkoofsi isaanii sichi adda baafamas jedhaniit jiru. Namootni kunneen yeroo hidhaman namni isaan akkam tahee kan jedhu hin barree kan jiran obbo Daawud waajjiraalee ABO bakka garagaraa jiran irras miidhaan dhaqqabuu dhageenye jirra jedhan. Miseensonni isaanii naan kunneen eessatti akka hidhamanis akka hin beekne obbo Daawud ni dubbatu. Magaalaa Finfinnee keessa sodaa guddaan waan jiruuf ammaaf baanee barbaaduu hin dandeenye sodaa guddaa qabna nutis jedhan obbo Daawud ibsa. Haalli hidhaa hooggansaa fi miseensota isaanii hedduu akka isaan yaaddeesse himaniiru obbo Daawud. Kanaaf ammoo humna nageenyaa mootummaas komatu. Miseensonni gumii shanii ABO kanaan dura mana isaanii keessaa humna nageenyaan qabamanii hidhamuu booda gadhiifamanii jiru. Isaan keessaa Jaal Abdii Raggaasaa miseensa gumii shanii ABO ammayyuu mana hidhaa keessatti dararamaatti jira. Mootummaan abbaa irree Itoophiyaa ajjeefamuu artiist Haacaaluu Hundeessaatiin wal qabatee ajjecha artiist Haacaaluu Hundeessaa ABO shanee waan kana akka godhee dubbataatti jira. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa ifaan ifatti qorannaa tokkoon alatti yakka kana kan raawwate
warra shaneeti jechuudhaan adda bilisummaa Oromoo sobaan dharaan maqaa balleessaat jira. Mootummaan federaalaa dhimmicha qorataa jirra jedhee osoo jiru obbo Shimallis Abdiisaa garuu qorannaa tokkoon alatti ragaa tokkollee osoo hin qabne Haacaaluu kan ajjeese shaneedha jechuun abaa'oo sobaan maqaa yakkuuf yaaleet jira. Mootummaan Itoophiyaa waan qabatuuf gadhiisuu kan wallaaleen adda bilisummaa Oromoo dhahee qabsoo karaa nagaa keessa baasuudhaaf akkasuma filannoo keessa baasuudhaaf hojjetaa jiraachuun beekamee jira. Addi bilisummaa uummata Oromoo kaayyoo qabatee irratti cichee uummata Oromoo bilisa baasuudhaaf paartilee siyaasa biroo Oromoo wajjin wal tahee tokkummaa uume qabsoo isaa itti hafuuf jechuun uummati Oromoo bal'aan yaamicha dhiyeesseefiit jira. Erga artist Haacaaluu Hundeessaa ajjeefameen hokkoram Oromiyaa keessatti uumameen humni mootummaa namoota 115 irratti dhukaasuun ajjeesuun gabaafameet jira. Namoonni 319 immootu madaa'uunis dhagahameet jira. Ummati Oromoo qaroo isaa artist Haacaaluu Hundeessaa du'aan erga of biraa dhabee gumaa artist Haacaaluu Hundeessaa baasuudhaaf sochii hamaa gaggeessaat jira. Kanumaan wal qabatee gaazexeessaan beekamaan dhimma qabsoo Oromoo yeroo dheeraadhaaf qoratamaa ture kan lammiin isaa lammii Keeniyaa tahee gaazexeessaan Yaasiin Jumaa guyyaa har'aa mootummaan Itoophiyaatiin qabamee akka hidhamee maddeen keenya biyya keessaa nuuf himaniitu jiru. Ergaan daawwattotaa fi hordoftoota keenyaa mootummaan abbaa irree qabsoo uummata Oromoo duuchuudhaaf kallattii garagaraatiin tarkaanfii garagaraa qabsaa'ota Oromoo muraasa irratti fudhataa jira. Gochi kun uummata Oromoo ija jaamsuudhaaf qaroo isaanii dhabsiisuudhaaf qabsoo isaanii dadhabsiisuudhaaf harka mirgaa fi harka bitaa irraa muruudhaaf kan raawwatamaa jiru. Uummanni Oromoo gocha paartiin Biltsiginnaa amma dalagaa jiru kana irratti dammaqee hubatee qabsaa'uudhaan qabsoo isaa kan laafate kana deebisee kaasuudhaaf yeroo dhumaatiif mootummaa Itoophiyaa sirna milikii Hayila Sillaasee deebisee ijaaruu barbaadu kanatti eeggitaa gochuu qabaan dhaamsa hayyoota fi warra aktivistoota Oromooti. Egaan daawwattotaa fi hordoftoota keenyaa oduun ammaaf nu gahee kanumaa oduu biraatiin yeroo biraan walitti deebinutti turtiin turtii gaarii isiniif haa taatu.